Saalihanii suuqii shaqaxaa banattee moo ijoollee maanni kanaan durallee suuqii shaqaxaa hojjetaan ture akkam biyya Arabaatii galeenii suuqii shaqaxaa banadhe jechuudha. Hadda garuu gatii meeshaalee as keessaa tokko isinitti maashaallah waan tokko illee kan waliin asufnu ta'a. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirtu nagaa keessanii fayyumaa. Alhamdulillah nagaa fayyaa kooti isinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Dhagaa akkuma argitan kun suuqii keessa galeetan akkuma abbaa suuqii keessa galeen isinumaa jedhee jechuudha viidiyoodhumaa jedhee. Yaada tokko illee inshallah kan asirratti kaasnu ta'a. Kanaan dura akkam biyya Arabaatii galeen suuqii shaqaxaa baniin ture hojjetaan ture jechuudha. Garuu badaan hojjennee inshallah rabbi jedhee viidiyoo biraa keessatti guyyaa biraa anan gayoona hojii akkam akkamii hojjedheen jira. Namoonni baay'een biyya Arabaatii sanii jechuudha nama gaafattu jechuudha galee maaliin hojjedha maal jettanii inshallah sanallee yaada mataa kootii kananii isiniif ibsu ta'a. Amma ta'eerraa waggootan kana keessaa muuxannoo wantoota tokko waanan irraa argadhe waanan irraa baradhe inshallah kan isin beeksisu ta'a. Ilwaana wajjin jirra garuu isin biran turre barandarra taatu jechuudha. Akkasuma namoonni baay'een jiruun biyyaa ulfaataa wantoonni baay'een qaqqaaleera jedhu jechuudha. Hamma miti durumaa kaasee inuma jedhama. Takka alhamdulillah hin jiru jechuudha. Qaala'uus inuma jiraataa irraan hin jiruun qaala'ee inni beekaanis inni wallaalaanis xiqqaanis bicuunis dhiirris dubartiinis inni qabus inni hin qabnes jechuudha. As biratti miriindaan kuni birrii 200 liitira 2 jechuudha. Kachabiin kun birrii 180 jechuudha. Kachabichi na oduutti goreetan immoo gatii meeshaa achuma irra darbetuun isinitti himini. As biratti immoo juusiin kun meeduru yeroo biyya jirtan meeqa ture? Amma tokkoon isaa birrii 500 lamman isaa kanatti birrii 1,000. Garuu addas kaleessas namni inuma bitaara jechuudha. Birrii meeqa ture kun ikkoo birrii 80. Yeroo ni suuqii nagadu asuma dhiyeenya jechuudha. Koronaan asii kanan biyya Arabaatii galee birrii meeqa ture bismillah rakasa ture anuyyuu gurguraan ture garuu dagadheera birrii 130 moo 100 gadi waan akkasii ture amma birrii 500 tokkoonsa wallahi. As biratti immoo saalsaadha ma'ajuun xumaaxaa isa jirri aramaa jedhan jechuudha. Birrii 250 saalsachi ammaa suni akka laastikiidhaanis jira. Bicuun kana jira ta'e barreen baay'een fayyadamu kana. As biratti immoo maal jedhama kun wanti isaan harkaa badee jira akka biyya Arabaatti jechuudha. Gatiin isaa birrii 350 daabbootti dibamee nyaatamaa jubunaa wajjiniin baay'ee tokko hin jaalladha. Daabbootti dibamee nyaachuu jechuudha. Wanta isaatuun harkaa badee maqaansaa. Asittis maqicha isa biyya Arabaatti beeknu ta'e maqaa ta'e wayii qaban dagadhe maqaasaa. Jaam jedhama jechuudha biyya Arabaatti jaam. Asitti immoo maal akka jedhamu barree. Kun immoo lawuz qibeedha baay'ee tokko bareedaadhaan isa kanan fayyadama badaa bareedaadha jechuudha daabboodhaan. Gatiin isaa birrii 550. Dheengadduma dhiyeenya birrii 300 wayii ture amma garuu birrii 550 lawuz qibee. Badaa bareedaadha kan shaayii immoo kan biraatu jira inni kun isa daabboon nyaatanu. Egaa suuqii namaa keessa galee baxabbaxaan jira. Gabaan hin jiru baroo ta'umsaa immoo gabaan hin jiru jechuudha. Kanaaf kun immoo tuunaadha. Tuunaa inni guddaan birrii 350 isiin bicuun sun birrii 170. Kana fakkaata gamii isin wal madaalchisaa.
jiruun biyyaa qaalee namni isiniin jedha isinillee achi jiru biyyattanii mee biyyoota jirtanuu gatii mee gaafadha madaamii keessan kana meeqaan bitte dirhamas ta'ee diinaaras ta'ee isiin kun immoo birrii 400 akkasa achi ta'ee fi yeroo baay'ee manni wanti achiif wanti asii garaagarummaa qabaa wantoota tokko malee akkasa achi hin ta'u jechuudha wantundi darbee garuu isuma achi sana ta'a innaa yeroo madaamiin keessan asbeezaa bittee dhuftu kana meeqaan bitte jedhaa gaafadhaati gariin keessanis immoo ni beektu gaafii keessanis namoonni barraa hojjettanuu wal madaalchisaa mee akka birrii achi dirhama diinaara tokko diinaara lamatti osoo hin taane mokoroonii inni kara gadii akka paastaa sun birrii 200 isiin kun birrii 80 kiiloo tokko jechuudha inni gimaash kiiloodha jechuudha inni gara olii lachuu gimaash kiiloodha birrii 80 gimaashiin kiiloo birrii 170 jechuudha 80 kun birrii 85 paastiin ijoolleetii inni amma jechuudha innaa mee gaafadhaati mee wal madaalchisaa dirhama 2-3 wal fakkeessoo osoo hin taane birrii dirhama sana yookiin diinaara sana yookiin riyaala sana birrii keenyatti qayyaraati wal madaalchisaati gatiin an asitti waan isinitti maaruu sana wal bira qabaa laalaa akkasii kun as biratti aannanii birrii 700 jechuudha inni harka koo karagamaa jiru suni juusicha osoo hin taane aannanichi ni beektuga birrii 750 iyyuu malee birrii 750 innaa miriindaan kun waan ajaa'ibaa inni haayilaandii kun birrii 200 inni gara olii xaasaa sunillee birrii 200 garuu elwaanaan bantu malee teennaan isii xaasaa banee fi viintoon kun asumaanuu birrii 600 andinyaadha innaa miriindacha banee fi jechuudha garaagarummaa qaba isa sana garoo baay'ee ni fayyadamna isa kana achittis fayyadamaa turre waluma birattan ilaala jedheeroon ol biratti dhugee ilaalu kun immoo saalawuzii irraa shaayii hojjetanuu daabboodhaan isin nyaatamaa birrii 350 isa sanarra ni qannasa jechuudha innaa miriindachi tokkuma xaa'amiinsaa maalummaa tokko garaagarummaan qabu sababaadhuma qorqorroo sanaa gatiin akkas wal qixxaate yoo bicatte ruubii taati isiin sun inni leetirii 200 isiin sun 200 kuni birrii 700 ruuzaa basmatii isa andenyaa jechuudha kiiloon tokko birrii 700 kun immoo kiiloo 2 birrii 700 kiiloon tokko birrii 350 dhiifama innaa kiiloo 2tiin namaa suni birrii 700 jechuudha abbaa kiiloo 5tiinis jira qodaadhaan akkanattis laastikiidhaan ashagamees jira jechuudha as biratti damma egaa dammi kun fayyadameen beeku asirraa damma akkasiin biteen fayyadamu garuu kiiloon isaa birrii 700 dammi kiiloon tokko birrii 700 inni amma qabee jiru kiiloo tokko jechuudha sun birrii 700 innaa as biratti aannanii kan ijoollee lakkoofsa 2 jechuudha birrii 1000 innaa dhiifama gatii aannanichaa nan dagadhe meeqa akka ta'e jechuudha dhiifama afwan innaa lakkoofsa 2 jechuudha inni amma sun garuu gatii isaa nan dagadhe as biratti immoo zibiib isa ruuza keessa buusanii jarrarabaa fayyadaman sana jechuudha innaa kiiloon tokko birrii 500 gurraacha isaatiinis kanaanis jira zibiibni kun kiiloon tokko birrii 500 asumaanuu wanta achi jiraate as hin jirreen jiru jechuudha kun yoo bicate kun suuqii safaraa ta'ee egaa wantoonni kun erga jiraate suuqiiwwan suuparmaarkeettii markaatoo bakka magaalaa wayituu immoo wanti hundinuu jira jechuudha wanti biyya arabaa jiraate Itoophiyaa keessa hin jirreen jiru innaa as biratti inni laastikii kun aannan maamaadha inni dubbifama hidhee yaalda maamaadha jechuudha kun garagalcheen ture jalqaba barreeffama isaa innaa shigiin kun tokko gimaash leetiriidha birrii 75 wayiiti inni kun immoo urgoodha zabaadii jedhan jechuudha jarrarabaa tokkoon isaa birrii 100 guddaadha innaa aannanii kaamaamaa jedhama akka
zabaadiin sun illee akkuma saachiiti xaamiinsa garaagarummaa hin qabu. Asbiratti tamriidha. Tamriin kun kiiloo tokko ta'e amma isaan barree garuu birrii 500 tamrii faayidaa qabu maal wanta ta'e jedhama tamrichi. Asbiratti sniikariis kana baay'ee tokko hin jaalladha. Akkuma achiiti jechuudha xaamiinsaas garaagarummaa hin qabu. Inni guddaan birrii 250 isiin bicuun kun birrii 150. In bita namni maashaallah alayhum wallahi laazim inuma bita jechuudha namni keenya inuma fayyadama. Asbiratti ruuzni kun kiiloo tokko birrii 350 baay'ee tokko bareedaadha. Ofii koolii fiillee fudhadhee galiin jira jechuudha. Bareedaadha ruuzichi garii basmatii jedhan malee badaa miti amma saachiin ga'u garuu jarriin akkanaa kun bareedaadha garaagarummaa qaba gosa qaba maqaa qaba. Basmatii dhuma ennaanii yoo bitanii akkasa basmatii saachi qaqallatee urgaa'een bareedu jechuudha. Akkasii hordoftoota koo inshaallah jiruu biyya ittaniin sodaatina wallahi eessattuu kan jiraachisu rabbumaa sodaataa murraan dhiigan boomoo maal jedhan sodaataa jiruu kana jiraannaanis jiruun ta'uu inuma namatti jajjabaatti jechuudha. Amriin kulliin annaa tawakkula godhannu waa tokkoyyuu wallahi jiruun rakkasiif miti jechuudha kan nuti jiraannu riskii keenya isa sila rabbi nu dabarsee jiruun akkam rakkasus akkam qaala'us inuma jiraanne jechuudha jiruu sila rabbiin nu dabarse sana akkasii hin sodaatinaa waa tokkoyyuu inuma keessa jiraataara uummanni maashaallah numaa kaaseeyyuu inuma jiraataaraas immoo akkas inshaallah hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbi keessanaaf.